Bolesa, ide karani tisigesa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كوجمتوت وردفتوت تانا ولا دبرتوتا هيا قبل نجرتني أن نجا قبا الحمد لله بك جرتني كنجاتاتن إن شاء الله ربي ولا نبدي قبا أنا اللي نجا قبا بليتن تيسن الحمد لله كم جرتن مال جرتن مال رجرتن برنو تيرو دربي الرمال وبتن مال دقنقر الرأس الروفتن مال جرام نجرا أكم جرتن أكم لالو جرتني سنين جدا إن شاء الله هرألي أكم بيكم أكم يرو دراني برنوتا كين نتفوفنا بروني كين نتلي متى دري متى إسادن دايك أبني دفني جراجو دران رسولو channel kana farawtatan subscribe godhu mati كين نتا hanqinna qabnu nu hima nu akeeka nu mul'isa cimina qabnu mo akkuma jirutti nu jajjabeessa waan waliin irra deebinee ilaallu yoo jiraate nu himaa komentii jedhan nu kaaya kun sirrii ta'uu qaba kun sirriidha kun sirrii miti gara fuulduraa yoo akkana deemte yoo akkana ta'e irra nu galaa irra yookaan gaariidha haalli kun nutti hin tolle haalli kun bareeda yoo jettani yaada keessan fudhachuuf balballi kiyya banaadha jechuudha obboleeyyanti. Kanaaf immoo barnoonni kenna karraallee maal jedhama mata dureen isaa barnoonni kenna kaadha. Dubartiin takka erga bultii godhattee yookaan erga bultii ijaarattee warra jaarsaa deemtee faamilii jaarsaatiin waliin makamtee rileeshiniin isiin maatii isaa wajjin qabaachuu qabdu maal fakkaata maal ta'uu qaba yoo akkam ta'e irra gaarii ta'a yoo akkamiin keessummeessite yookaan warra soddaatii yookaan warra soddaa maatii isaa wajjin yoo akkamii waliin makamtee irra jaalala gaarii wajjin dabarsitii yoo amala akkamii qabaatte jaalatamtii yoo amala akkamii qabaatte warra san bira fudhatama qabaattii ka jedhu waliin laal. Egaa akkuma beekamu namni kamuu dubartii ta'ee yoo dhalate haa fagaatu haa dhiyaatu warra irraa jechuun ni heerumaa bultii godhachuu waan oollee turii dafi haguma feetellee yoo yeroon sirratti dheeratee gaafa wayii bultiin ijaaratta obboleettiiti. Bultii namni hin ijaaranne hin jiru dubartii ta'ee. Kanaaf bultii gaafa ijaarattu immoo yookaan maatii kee wajjinii miti mana maatii keetii keessa teetteetii miti maatii kee wajjin taateetii miti maatii nama biraatiin makamteeti hattaa yoo fira kee illee ta'e maatiin warra jaarsa keetii maatii nama biraatiin makamtaati maatii nama biraatu sitti hidhattee dabalamtaa jechuudha. Walumaa galatti nama wal beektan illee hattaa yoo ta'e ati faamilii nama sanii taatee amala warra sanii barachuu qabdaa haala warra sanii barachuu qabdaa haga barattuuf immoo haaraa wasittaa duraan illee ka wal beektan yoo ta'e mana waliin galuuf alaa wal beekuu wayii garaagarummaa waan qabduufi jechuudha. Hayyee ulaagaa yookaan maalfaa yoo goote fakkeenyaaf yoo akkam goote maatii isaanii biraaf fudhatama qabdu yookaan akkamitti maatii isaanii waliin jiraachuu qabdi maatii isaa yookaan faamilii jaarsa keetii waliin makamte akkamitti isaan wajjin dabarsuu qabdaa ka jedhu waliin laal. Tokkoffaa irratti kaa'ee jaalalaan waliin jiraachuu qabda. Tokkoffaa irratti jaalalaan waliin jiraachuu jechuun yoo danda'ame jaalaluma dhugaasan aslan namni intalli takka haadha ofii kabajjitu haadha ofiitii bakka kennitu haadha ofii isii deettee akka isiin akka gaariitti jiraattu yookaan irraa gammaddee jiraattu feetu haadha mana dhattee sanis akkasuma jechuudha. Yeroo tokko soddaatiin namaan taatu soddaatii wajjin akkamitti jiraatanii jiraachuu mala dhugaa dubbachuuf yaani ati gaarii taatee soddaatiin teellee gaarii ta'uu dhabuu malti. Laakiin gaarii ta'uu dhabuun isii akka ati si jibbitu si taasisuu hin danda'u yaani jibbuullee hin dandeettu yoo marallee haalli kee xiqqoo ka jijjiiramu ta'e garuu jaartii jaarsa keetii waan taateef jibbiteellee hin dandeettu jibbiteellee eessa geessuu hin dandeettu. Laakiin akka ati yaaduu dhabuu malan haala ati itti keessummeessitu san uduma ati dhugumatti onne kee irraa jaalattu maatii si jijjiiramuu mala. Garuu haa ta'uti ati jaalala dhugaa kennuufii qabda maatii sanii. Durmaan dursitee akka isaanis seenteen haga mala isaanii barattuuf duraan ni laalta amala isaanii garuu
ati namni sun yoo amalli isaaniillee gaarii hin taane si biraa wanni gaariin qofti mul'achuu qaba. Yeroo fudu'ati amalli kee gaarii, haalli kee gaarii, iddootti nama kabajjitu, iddootti nama waliin kaatee dhaabattu yeroo tokko amalli yookaan maqaan biraa kennamni biraa sii kennuu mala, kasirra hin jirre sii kennamuu mala. Ati fakkeenyaaf yoo keessattuu karaa maatiin haadha yookaan abbaan jaalatanii finfinneen ati ka isaan bira dhadheertu taate yookaan jaalala gurbaa sanii qofa oduu warri itti ceeman jaalala jaarsa kee qofaan immoo dirqama waan jaarsi mucaan keenya jaalate walumaan jaalanna silaa maal goonaree jedhanii itti gala wayifa yoo ta'e takka haga haala amalla kan keessirritti isa dhugaa baratanitti maqaa garagaraa sii kennuu malan yookaan si arrabsuullee malan yookiin haatummaan jaarsa keetii jechootaan si tuquu malti waasiin jechuu malti si aarsuu malti qormaataafuu ta'a akkanumaanuu ta'a sun hin beekamu. Ati maal godhuudhaan yeroof bakka haga dhumaa yaaluu qabda jechuudha. Yaaluu qabda jaalalaan bituudhaaf. Amala isaanii badaa san gara gaarii jijjiiruuf yoo isaan amalli isaanii illee badaa ta'e ati dursitee amalli kee badaa ta'uu hin qabu. Ati dursitee ta isaan jibbitu ta'uu hin qabdu. Ati dursitee ta isaanii waajjatu ta'uu hin qabdu. Ati jaalalaan bituu qabda. Eegamana isaanii makamtee maali yoo durallee haala kee irraa alatti isin takkanaa jedhanii jecha namaatiin kasi jibbaniiran ta'e amala kan keewwatu jaalalaan qabda deebanii si jaalachuu malan. Namni marti gaarii jechuu miti obboleeyyan jaarsa keetii dubara mana keessa jiraachuu maltii amala gaarii sii kennuu dhabuu malanii kana hundaa yoo dandeetti jaalalaan yoo qabde gara kee deebisuu maltaa jechuudha. Yoo ati immoo akkuma duubaan siin jedhan san haala isaanii ilaaltee jibbaa qofa agarsiiftu taa'ee amala kee gaarii kan taane agarsiiftu taa'ee waan yaani irraa warri hin gammanne hojjettu yoo ta'e daranuu jaalalli jidduu keessanii badaa deemaa maatiin sunillee si jibbaa deemaa jechuudha. Akkasii kabraa immoo inni lammaffaa gara lafina qabaachuu qabda maatii sanii. Maatii san waliin jiraachuuf gara laaftu ta'uu qabda. Kana yoo jedhu ati raasaa achi makamte mana keessa ijoolleen jiraachuu maltii namni bultiin jaalala dargaggee jiraachuu mala namni harka manaa eeggatu harka haadhaa eeggatu ijoolleen xixiqqoon harka haadhaa eeggatu jiraachuu maltii gara laaftu taate yoo isaan bahanii galan ijoollee san nyaatanii muundhuuni akkuma gizee mana kan keeti akkuma gizee obbolee haadhaa fi abbaa kee bira jirtu maatii kee faamilii kee to'attu sanitti mana kanallee maatii taateerta haga eegarabbii walitti fidee jechuudha gara laaftee isaanii nahuu qabda haadharraa eegaltee abbarraa eegaltee bakka mana keessa jiraatte ati dirqama maatii san horachuu qabda jechuudha yeroo horatanillee jira keessattuu ati mucaan dubara mana keessa yoo hin jirre yoo ilmi fuudhe haati gariin tawaa dandeetteen dala inni ta'uu maltii ta'ati teettee ilaaluu hin dandeenye jechuudha ati shababa yookaan dargaggeetti mana isaanii seenee waan ta'eef dirqama waan mucaan intalaa mana isaaniitti godhuu qabda jechuudha. Sanaafuu yoo gara laaftee qofa daa'imman beeloftee jis ilaaltee si arguu qabdi. Kun maali waan gara laafina yoo qabaatte. Namni yoo alaa osseenti fakkeenyaaf ijoolleen takka gardhaxxee ka duraan harka haadhaa laaltu yookaan gizee ati hin jirre haadhaan waayyetu si saalfattee ati keessummaa haara waa ati ofiin beekteen kennituu fi si saalfattee cal'ifti garuu ammoo saalfachuu isaanii san ati hubachuu qabdaafi. Hayi ijoolleen tun beelanii qabdi dhugaadha sa'aatii kana nyaatta gammaa wanni jennee amma waan saalfatanii hojjettee dursitee uduu isaan hin eeggatin kennuufi qabda namaan ala bahee galu sanii jechuudha. Kuni maali gara laafina yoo qabaatte qofa naatoo yoo qabaatte nama mana san keessa maali maatii yoo haala kanaan goote ammoo qabdee maatii san qabdee jechuudha. Namni sunillee ijoollee irraa kaasee akka guddaa kabajasii qaba yaada duraan badaallee yoo ta'e sammuu isaanii keessaa qaban san haqaa deemanii hayi akka jedhan sanii miti mucattiin nama gaarii akka jedhan sanii miti nama kabajaa qabu akka jedhan sanii miti nama rifatti nama naatii jedhanii maqaa gaarii si jijjiiraa deemanii jechuu maqaa duraa ittiin waaman sanirra. Sanaafuu gara laafinni dirqamaa jechuu tokkoffaa jaalalaan qabu qabda maatii san yoo isaan illee gaarii hin taane lammaffaa ammoo gara laafina qabaachuu qabda jechuudha. Yoo gara laaftee harki kan kee dheerate nama alaa galuu keessummaa mana san dhuftu akkuma jenne nama guddaa haati mana hin soddaatiin nama guddaa taate ati daladdee kan nama sanii keentoo taate
gara laafinni kee nama hundaa laalee to'achuu qaba maatii mana san keessa galuu jechuu kasilaa duraan soddaatiin tantee sun horattu. Sanaafuu haalli kan keessun ni jijjiirama yoo ati garaa laaftee namaa rifattee haadha manaa irraa kaasee soddaatirraa kaasee soddaarraa kaasee ijoollee achi gadi jira hunda yoo ija raammataatiin laalte yookaan garaa laaftee fi jaalalli isaan sii qaban ni dabalaa jechuudha. Kanallee oduu gootu fakkeenyaaf kabajaa dhabuu malta. Kanallee oduu gootu jaalatamuu dhabuu malta. Wamaa onnee ta'e keessa oduu hin jirre jechuudha. Wamaa hamtuun takka oduu keessa hin jirre illee maqaa gaarii sii kennuu dhabuu malan. Sun rakkoo qabu ati keessi kee qulqulluu haa ta'u malee gaafa wayii deemanii gaafa tokko si hubatan waan ta'eef. Ati aslan ilmi namaa ani waan nuduwwan akkanaa gaarii dalagu akkana godhan jettee jibbitee yookaan maal jechuu miti. Keessi kee bichaan qulqulluu haa ta'u. Deemtee dirqamaa miti yoo walii gala walii jiraatanii yoo walii galuu baatan dirqamaa miti adda mana jaarsi kan keellee mana si baasas jiraachisuu qaba dirqama. Yaani meebi akka carraa manni keessa wal bira ta'eetii maal godhuu qabda malee kana hunda godhuufillee dirqama qabdu ati ka dhufteef mana san jaarsaaf jaartii taatee horachuu ka qabdu jaarsa keeti malee kun ammoo maali akkaataa itti qabdu malee yoo ta'ee argame yoo waliin jiraattanii argame yoo carraa walii isin qabee bakka tokko jiraachuun carraa keessanii ka argame jennee ka haasa'arru malee dirqama gaafa heerumtee bultee ijaarrattee irraa isaa horachuu qabdaa warra horachuu qabdaa ilmaan isaanii horachuu qabdaa haadhallee horachuu qabdaa miti. Sun akka jireenya keessaniitti murteessa. Garuu ka carraa ta'ee carraa wali isin qabee bakka takka ka jiraattan yoo ta'e yookaan mana tokko yoo jiraattan yookaan gibbii tokko keessa ka jiraattan yoo ta'e yoo danda'ame haga dandeettuun haga malli isaanii akka malee kasi miidhuun taanetti ati immoo waan kana godhuu qabdaa jechuudha isaan san amalaan qabuuf. Inni sadaffaarra ka jiru immoo kabajaan qabu kabajaa qabaachuu fi warra gurguddaa mana keessa yeroo dhaabbarraa kaasee haga daa'imman mana san keessa jiranii ati yeroodhaaf haarawaa haga dhumaa haarawummaa irraa kaasee haga dhumaa otoo malli kee wal fakkaachuu qabaa yoo akkas ta'e malee jijjiiramaa deemnan ni bada garuu ammoo haalli isaanii deemee yeroo itti jiru jiraachuu mala. Garuu haga danda'ameen kabajaa qabaachuu fi qabda nama kamiifuu yoo hattaa waallee sin jedhan keessattuu haadha abbaa keeti waan ta'eef akkuma haadha abbaa keetitti noo haadha abbaa jaarsa keetitti miti nama guddaa haadha abbaa keetii wal qixxaa'u kamuu yoo argite yookaan karaa itti dhufuu maltaa yookaan ollaa kee jiraachuu malanii bakka kabajaan dirqama. Nama si oluu dhiisii daa'imman si gadi ilmoo keellee yoo kabajaan qabde atis kabajamta. Kabajaan jechuun hiikni isaa sammuu kee kabajuu jechuu uf kabajuu jechuu nama kabajuu jechuu. Yoo nama intala hayaa qabdu taate intala adaba qabdu taate soddaa dhiisii karaa namni lufullee wii isiin sun barta akkasiiti bar isiin sun nama gaarii bar nama kabajitii nama saalfatti nama kabajitii sin jedhan maqaa siif ta'a. Hojiin atoo jettu oolmaan sun si'ii waamamaa jechuu sanaafuu dirqama kabajaa qabaachuu qabda maatii san keessatti. Akka argite fakkeenyaaf yoo namni fakkeenyaaf obboleessa ijaarsa keetii kan mana keessa jiraatu taatee silaahuu akka amantaa keenyatti namni akka biyya keenyatti namni akkuma tokko waliin jiraata garuu amma wanni sun afaan naf fakkaate. Fakkeenyaaf yaanii kabajaa yoo jennu saalfachuuf kabajaa xiqqoo garaagarummaa qaba. Nama amala isaatiin haala isaatiin kabajuu qabda. Isaan irraa warra gurguddaa mana irraa eegaluurraa qabda. Daa'ima mana keessa jiruutti akkaataa inni kabajamuu qabuun kabajuu qabdaa jechuudha. Inni sadaffaan isa san kabajaadha. Inni arfaffaan immoo obsa qabaachuu qabda. Inni arfaffaaf murteessaan wanni amma ati goote kun hunduu wanni sadii naga ammaa laalle kun hunduu ati iduu gootu kan isaan si miidhan yoo ta'e uduu kabajituu uduu garaa laaftuu fi uduu jaalattuu uduu kana sadiinuu gootummoo isaan faallaa sanii yoo hojjetan badii tokko malee uduu ati waan balleessin uduu ati waa isaan hin godhin uduu ati waa isaan hin jedhini ka isaan faallaa sanii deebanii waa siin jedhan yoo ta'e duuba kee haa ta'u sirratti illee hamilee si cabsan yoo ta'e maal yoo ta'e obsa qabaachuu qabda. Obsi baay'ee murteessa. Uduma akkasiin jedhan dhageettu. Uduma gurri kee dhaga'u yoo dandeettee obsa rabbiin hagasii kenne uduma dhageettu gacha dhuftee bira lufu. Maaf taateen argamin siinaa jedhan malee gochaan hin girsiisin ati waan siin jedhan san. Ati garsiisuu qabdu faallaa isaanii yoo danda'ame faallaa isaan siin jedhan san. Dhugaadha mana keessa
ati uduma gaarii taatu si miidhuu malan udu ati gaarii taatu badduu sin jedhuu malan udu ati gaarii taatu hattaa jaarsa keetiin waan hin malle siin akkanaa jedhanii jaarsa keetiin golissi buusu gahuu malan suuta jetteetuma tasgabbooftee akkana naan jedhanii jettee murtii dhumaa irra gahuu uduun taane obsa gahaa qabaachuu qabda. Bultii ta'eefillee obsi barbaachisaa. Tokkoffaa fakkeenyaaf ati haarawaa jaarsa kee manaan ooluu isiin akkanaa jedhanii ka jaarsa keessattuu yookaan himantaate waan ati hin qabne yookaan waan ati hin taane yookaan waan ati hin goone ati ammoo haayi akkamitti akkana naan jetta jettee haadhuma san utaallee qabdu yoo ta'e ati dhugaa keeti ati waan hin goone maaf naan jettan jedhaartaan garuu haadha sun tasiin akkas jettee fakkeenyaaf jaarsa keetii waa himaartu jechuun hin qabdu. Isin tasilaayetuun aarii faana baatee ati akkas naan jetta jechuun hin qabdu. Dhiisuu qabda yoo dandeette waan siin jedhan san dhiisuu qabda. Laakiin waan siin jedhan san jaarsi kee hojiin irra gahee arguu hin qabu malee. Suutaa yoo kan inni si gaafatu taate yoo inni si gaafate waan akkanaa tasgabbooftee. Garuu obsa qabaadhuutii mee eegi waan san irra gahe. Dura odoo naan hin jedhin odoo nan gaafatin odoo waan atti hin dubbatin. Jettee tasgabbooftee jaarsa keessanuu amansiisuu danda'uudha qabda malee aartee yoo waa jette fakkeenyaaf gocha keessanuu uduu ati gooteen argamne akka gootee argamte of ilaalchisaa ta'a jechuudha. Sanaafuu obsi murteessaadha jechuudha. Egaa dubartiin takka bultii ijaarattee haadha abbaa ofii biraa baatee gaafa mana biraa seentee haadha abbaa nama biraatti seentee haadha abbaa godhachuuf deemtu amalli isiin qabaachuu qabdu ulaagaan isiin qabaachuu qabdu maal fakkaata jennee ilaallee turre. Ulaagaa arfan kana ilaallee turre. Tokkoffaa irra jaalalaan qabuu qabdaa jennee lammaffaa immoo gara laaftuu ta'uu qabda jennee sadaffaa kabajaa qabaachuu qabda jennee arfaffaa obsa qabaachuu qabda. Kanneen arfan gootee yoo ilaalte namni haadha kee biraa baatee haadha biraa seentu haadha sanillee akka haadha keetti ilaaltee gaafa waan kana arfan goote inshaallah hariiroon isaan si waliin qaban baay'ee gaarii jedhee yaada. Yoo dhugumatti ammoo maatiin sun dhugumaatii rakkoo qabu yookaan sirra rakkoo qaban akka nama sanii waliin hin jiraan ka fedhan wayii yoo taate malee maatii akka namaatti yaadu maatii gaarii yoo ta'e maatii yoo qarallee waa siin jedhan hojii keetii wal bira qabaniis jaalatan yoo ta'e si qeebalanii yookaan haala gaarii si kennanii koomentii gaarii si kennanii si jaalatanii ofis dhiyeessanii jedhee ama. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala Gola dubartoota ta'e. Chaanaala kanaaf warri haarawaa taatan like, share, subscribe godhuudhaan maatii kennata. Barnoonni kenna kadhaas irra dhaabata. Egaa torbaan yookaan yeroo itti aanu barnoota biraatiin golitti deemutti akkasuma waliin ture amma obboleettii san Aishaadha. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.